Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Akkasumas laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Hunda dura hordoftoota amantaa Islaamaa addunyaa kanaatiin baga Iida Arafaa bara yookaan waggaa 1446ffaatiin isin ga'e. Wakaan ittiin isin gahe inni Iida gammachuu kan milkii isiniif haa ta'u kan baranaa kan bara hedduu yookaan kan baranaa kan bara bara isiniin jennee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa hordoftoota amantaa Islaamaatiin ayyaanni Iidul Adhaa waggaa 146ffaan akka guutuu addunyaatti guyyaa har'aa kabajamee oolee jira. Akka biyya keenyattis magaalaa fi baadiyyaatti uummanni walitti dhufuudhaan bakka tokkotti salaatuudhaan ayyaana kana kabajee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu manni maree bakka bu'oota ministeerota wixinee bajata bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 2tti siqu paarlaamaaf qajeelchee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jira. Oduu biyya alaatiin UNICEF Ameerikaa fi Israa'eliin qeeqee jira. Gargaarsi Israa'elii fi Ameerikaan Gaazatti taasiftu gargaarsa fakkeessati jechuudhaan qeeqee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu waldhabdeen dureessa biliyoneera addunyaa tanaa Elon Musk fi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti uumame hammaatee jira. Wal doorsisuu fi wal arrabsuutti ce'anii jiru. Dabalata oduu kanaa qaba. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamuuti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Oduun keenya ka jalqabaa oduu kabaja Iida Arafaati. Hordoftoota amantaa Islaamaa kan addunyaa kanarra jirtan bakka jirtan hundatti baga Iida Arafaa waggaa 1446ffaan isiniin gahe isiniin jennee jirra. Iid Mubaarak kan baranaa kan bara hedduu yookaan kan bara bara isiniin jennee jirra. Ayyaanni Iidul Adhaa waggaan 1446ffaan hordoftoota amantii Islaamaatiin akka guutuu addunyaatti guyyaa har'aa waxabajjii 6 kabajamee oolee jira. Akka biyya keenyattis hordoftoota amantaa Islaamaatiin magaalaaf baadiyyaatti akkasumas magaalaa fi baadiyyarraa walitti dhufuudhaan waliin ta'uudhaan uummanni Islaamaa waliin salaata Iidaa salaatee ayyaana isaa kabajatee jira. Kabaja ayyaana kana irratti bakkoota garagaraatti ummata Islaamaatiif dhaamsi garagaraa dabreefii jira. Ayyaanicha yeroo kabajutti uummanni Islaamaa wal yaadatuun ka dhukkubsate gaafatuun ka rakkate bira dhaabbatuun rakkataa gargaaruun dhibamaa immoo gaafatuudhaan akka kabajuu qabu wal yaadachiisanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee naannoo Beenishaangul Gumuzitti ummata salaataaf bakka tokkotti walitti qabame irratti haleellaan boombii raawwatamuun dhagahamee jira. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni hedduunis kan miidhaman akka ta'e yoo himamu miidhaan dhaqqabe maal akka ta'e garuu yeroodhaaf adda hin baane yeroo itti nu gahetti qabannee kan dhufnu ta'a. Hundaafuu waan baay'ee nama gaddisiisu miidhamtootaaf rabbiin waan hundaa haa laaffisuuf. Manni marii ministeerota wixinee bajata bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha birrii tiriliyoona 2tti siqu paarlaamaatti qajeelchee jira. Manni marii ministeerota walgahii idilee 47ffaa gaggeesseen bajata mootummaa federaalaa kan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 2 yookaan immoo birrii tiriliyoona 2tti siqu akka ta'u murteessuun mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelchee jira. Bajanni kun baasii idilee mootummaa federaalaa, baasii kaapitaalaa, deeggarsa naannoleef kennamu akkasumas deeggarsa galmoota misoomaa waaraa raawwachiisuu kan dabalatu ta'uu ibsameera. Garuu bajanni bara 2018 qabame kun bajata bara 2017 qabame gadi akka ta'es beekamee jira. Bajanni bara 2017 qabame doolaara biliyoona 21.8 ture. Kan bara 2018 qabame ammoo manni marii ministeerota kan qajeelche doolaara biliyoona 15dha. Garaagarummaa doolaara biliyoona 6tiin ir'atuun kan bara dabreetii gadi ta'ee jira. Bajanni idilee bara 2017 yeroo raggaasifamu sharafa doolaara yeroo sanaatiin doolaara biliyoona 17 ture. Kan biraa kan manni marii bakka bu'oota uummata
sadaasa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raggaasise birrii biliyeena 580 biliyeena 81 fi tuqaa 98 gara sharafa doolaaraatti yoo deebi'u doolaara biliyeena 4.8 walitti eda'amuun isaa immoo doolaara biliyeena 21.8 dhufa. Gara biraatiin immoo sharafni yeroo sanaatiif yookaan kan bara saniitiif kan bara 2018 kun wal bira qabamee yoo ilaalu garaagarummaa guddaa qaba. Sharafa doolaaraa bara kanaatti wal bira qabamee yoo ilaalamus kan bara 2018 baay'ee gadi bu'aa ta'uu kan agarsiisudha. Kun immoo biyyattiin dinagdeedhaan dadhabuu kan agarsiisu jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee bajata bara 2018 manni maree ministeerota wixinee bajata dhiyaate irratti erga mari'atee booda sagalee guutuun raggaasisuun gara mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelchee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaatti tamsa'inni dhukkuba maaree jaldeessaa saffisaan dabalaa akka jiru himamee jira. Dhukkuba kanaan namoonni 8 qabamuun yookaan namoonni dhukkuba kanaan qabaman 8 gahuunis dhagahamee jira. Guyyaa kaleessa namoonni 3 dhukkuba maaree jaldeessaa yookaan mpox jedhamu kanaan kan qabaman ta'uun kan mirkanaa'e yoo ta'u kana dura namoonni 6 qabamuun mirkanaa'ee ture. Haala ragaa kanaatiin namoonni qabaman 9 akka ta'anidha kan agarsiisu. Jalqaba namoonni 2 haadha fi ilmi naannawa daangaa Keenyaatti fi Itoophiyaa hospitaala Moyyaalee keessatti kan galmaa'an yoo ta'u daa'imni kun lubbuun darbuu ministeerri fayyaa caamsaa 31/2025 beeksisee ture. Kana boodas namoonni qabaman dabalataan achuma Moyyaalee irraa ture. Kaleessa immoo naannawa Jimmaatti namoonni 2 vaayirasii kanaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Namoonni vaayirasichi irratti argame kun xixiqqaa ta'uu fi akkasumas imalallee deemanii kan hin beekne akka ta'es akkasumas namoota dhukkuba kanaan qabaman waliin tuttuqqaa kan hin qabne akka ta'an kan beekame yoo ta'u akkamiin vaayirasii kanaan qabamuu danda'an kan jedhu immoo gaaffii ta'ee jira. Namoota vaayirasiin irratti argame kana qorannoon dabalataa taasifamaa fi jiraachuu hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaatii fi qindeessan damee balaa fayyaa hawaasa Dr. Tasfaayee Kibabaw BBCtti himee jira. Akkasumas namni biraa seenaa imalaa qabu tokko kan dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'e Wallagga Bahaa irraa argamuun himamee jira. Walumaa galatti namoonni dhibee kanaan qabaman 9 yoo ta'an akkaataan tamsa'ina dhibee kanaa immoo mallattoo gaafii jala kan gale ta'ee jira. Sababni isaas haalli inni itti tamsa'aa jiru hin beekamne. Walumaa galatti uummanni keenya dhukkuba daddarbaa kanarraa of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhu dhaamsi isiniif darbee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti arras Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haalli walitti bu'iinsaa mul'ataa kan ture yoo ta'u bakkoota lolli itti mul'ataa turetti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo galmeessaa akka ture odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Faana Eebbisaa Addunyaa barraaqaan haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa mooraa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa mooraa waraana mootummaa tokko irratti raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala kan taasise yoo ta'u loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata oduu kanatti yeroo itti aanutti guutuu isaa akkuma nu gahee hin qabanne kan dhufnu ta'a. Har'aaf rakkina neetwoorkii irraa kan ka'e oduu kanaaf kan biroo irrattis odeeffannoo gahaa irratti qindeeffachuu hin dandeenye yeroo itti aanutti bal'inaan qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu biyya alaatiin UNICEF qarqaarsi beessii fi Israa'el Gaazatti godhan hojii fakkeessati jechuudhaan qeeqee jira. Waajjirri UNICEF Gaazatti argamu deeggarsi Ameerikaa fi Israa'el taasisan qarqaarsa fakkeessati jechuudhaan beeksisee jira. Dubbii himaan UNICEF James Elder kibxata darbe haala Gaazaa irratti yeroo dubbatan dargaggoonni qarqaarsa argachuuf kiiloomeetira 15 hanga 20 imalanii turan lafee cinaachi isaanii foddaa konkolaataa keessan kan mul'atuu fi imimmaan dhangalaasaa turan. Ijoolleen kun immoo lafaa dhufoodha. Kun immoo waan nama gaddisiisu jedhee jira. Itti dabaluunis dhaabbileen amanamoo ta'an naannoo sanitti gargaarsa akka hin kennine ugguramuun itti fufee jira jedhee jira. Kun immoo dhugumaan hanqina qaba. Dhaabbileen gurguddoon guyyatti konkolaattota fe'umsaa 500 hanga 600 geessuu qabu.
Faallaa kana immoo guyyaatti waa'ee sanduuqa 500 hanga 600 namoota dhuunfaaf dubbataa jirra. Gara biraatiin immoo iddoon raabsaa qarqaarsaa Gaazaa kibxata darbe kan cufame yoo ta'u, waraanni Israa'el daandiiwwan gara naannoo kanaa geessan naannoo waraanaa jechuun labsee jira. Pireezidaantiin Koree Fannoo Diimaa idil addunyaa Mirjaanaa Spooljaark Gaazaan azaaba caalaa haala hamaa keessa jirti jedhee jira. Akkasumas dhalli namaa dogongora hojjetaa jira jedhee jira. Akkasumas mootummoonni waraana kana dhaabuuf gidiraa lammiilee Filisxeemotaa kana dhaabuu fi namoota Israa'el booji'aman gadi dhiisisiisuuf hojii gahaa hojjetaa akka hin jirre dubbatee jira. Itti dabaluun seerri namoomaa idil addunyaa kabajamaa akka hin jirre ibsee jira. Oduun itti aanu hariiroon pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi dureessa addunyaa tanaa Elon Musk akkaan hammaatee jira. Waldhabdeen gidduu isaaniitti cimuu irraa kan ka'e gara wal arrabsuutii fi akkasumas wal doorsisuutitti ce'amuun dhagahamee jira. Waldhabdeen hoogganaa addunyaa tanaa humna guddaa qabu Doonaald Tiraamp fi akkasumas biliyeenara teeknooloojii addunyaa tanaa Elon Musk dureessa tokkoffaa addunyaa tanaa jechuudha jidduutti uumame ijoo dubbii addunyaa tanaa ta'ee jira. Torban tokko oliif Musk labsiiwwan Tiraamp mallatteessaa ture. Keessumaa baasii ilaalchisee dabarse mormuun qeeqaa ture. Kamisa dabre immoo hoogganaa Jarman waliin waajjira Oval keessatti yeroo wal argan Tiraamp waa'ee muufannaa Musk irratti qaban ifatti dubbatee ture. Dubbii Tiraamp kanaafis Musk fuula X isaa irratti duulee ture. Ragaa dhiyeessuu baatus Tiraamp faayilota gadi hin dhiifamne kan yakkamaa saalqunnamtii du'aan boqate Jeffrey Epstein waliin wal qabatan keessatti akka mul'atu agarsiisa jechuun barreesse Musk. Kanaaf immoo Tiraamp irra deddeebiin deebiseen Musk maraatee bulchiinsa kana akka gadi dhiisu gaafatame jedhe. Akkasumas kontiraata mootummaan dhaabbilee Musk waliin qabu akka adda kutu itti himuun doorsisee jira. Lola kana jidduttis gatiin aksiyoona Teslaa jechuun yookaan immoo dhaabbata Musk konkolaataa elektirikaa oomishu parsantii 14 guddaa gadi bu'ee jira. Kanuma irratti dhaabbatuudhaan Elon Musk seera gibira Tiraampiin qaanessadha. Akkasumas jibbisiisadha jechuudhaan ibsee jira. Waldhabdeen kun immoo kan uumame erga Musk torban darbe aangoo mootummaa isaa ifatti gadi dhiise booda akka ta'es beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee wal dura dhaabbannaan isaanii kun hammaatuun garamitti ce'ina wanni jedhu gaafii addunyaa tanaa ta'ee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabade kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamoota hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amantaa Islaamaatiin ayyaanni yookaan inni Iida milkii kan gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jennee jirra. Nagatti nu tura.